waa'ee kaleessaa hin dubbannu jedhan. Okay, kaleessa Oromoo qofatu irraanfatama. Seenaa kaleessaa yoo haa cufnu jedhame hundi haa cufamu. An propose godheen ture bara ji'a sadii dura shan dura gaafa na kuchiisu kaan san dubbiin tana turte beeku waan biraatiif miti. Okay, waa'ee Hayila Sillaasee waa'ee Minilik dubbachuu yoo dhiiftan nullee hin dhiifna. Isaan maal barbaadan? Nu afaan nu qabanii ta'uufii haasa'uu barbaadan. Particularly warri amma aangoo irra jiru kuni projektii Itoophiyaa dullattii kaleessaa san deebisuu barbaadan. They despise osoo dandahanii jecha Oromoo jedhu jecha Oromiyaa jedhu maqaa gootota haqu barbaadan beeku. Because hanga yaadannoon Oromoo historical memory of the Oromo hanga jiraatetti Itoophiyaan eenyummaa sabootaa daayitee lumuxxii taatee as baatu hin jaaramu. Remember namni yaadachuu danda'u qaba. Itoophiyaan lumuxxii taate Akiliiluu Habtewaldifaar jaaruudhaaf lafa kaayatan san akka kubbaa saaphanaatti harkarraa dhaayee kalafa buuse dadammaqiinsa Oromooti dhalachuu sabboonummaa Oromooti. Biyya kana keessa sirni federaalawaa saboonni afaan ofiitiin dubbatanii qe'ee ofii maqaa ofiitiin moggaafatanii bulchan akka dhufu kan godhe qabsoo Oromooti. Wayyaaneen silaan gootu beeki. Oromoon qabadhaa at least waan isaan gaafatan xiqqoo kenneef jetteeti malee hangoo hanga jara kaan irraa fudhatetti ittuma fuutu. Warri biyya kanatti sirna federaalizimii diigee sirna lumuxxii jaaruu barbaadu gootonni Oromoo maqaa akka dhaaman barbaadu. Rakkoo Oromoon keessa darbe akka dhaamuun barbaada. Waa'ee kaleessa teenya akka himamtu barbaadan. Tagaree tokko keessattuu tagaree mootummaa irra turtee malee.